Kumarin baetan Bajaga kawise sana tera nara Natti halashisu Osise kamara Mariwangara Fate magi jadida Kamagi se tufame chapide naba Fate rumaru Wanga fata garosina Konkone konkone Kalila jalana Konkone Biju urungamne Konkone Mugate ingala Konkone Konkone talabaliyo Pule konkone talabaliyo Desingana kemenaniyo Pule konkone talabaliyo Ika konkone talabaliyo Pule konkone talabaliyo Desingana kemenaniyo Pule konkone talabaliyo Oboso himbu pizza Saizindu pizza Wilmal tubute maleya Jadeka wankan Tishito margite idara fe mulle itile nargite idara fe mulle itile nargite akawali tale tonale mulle akawali tale tonale mulle jalati jalalu wante tabare jalati jalalu wante tabare Wabenkana Jesus wankara wala gunandisu wankara wala gunandisu Wabesi dagesisu ya bare tabale chila wadre Logo kallo warmika pura manja goda narase sura anajna bote songa sara pesir karage narambale boyol bae bala gollo janane otangale sa Mek. Baay'eedha. Akkam gorga sidhiisee naa jaabe salmaa. Dhugaa rabbii. Let's go family. Double triple. Naan kolfee. Guys triple. Sadi hin baay'ee isaanii waan shubbistume. Taa'ee kan sobini. Dhugaadhaan sobane. Maaliif si kennan saa kanaan? Maaliin beekatteeti? Situ sokatee moo warra si kenne? Keessa jira ree? Biyya jira. Itoophiyaadhaa? Innis akkuma kee kana bu'aa guddaa ree? Agarsiisu? Eeyyee. Kophaa agarsiisu ilaaluudha. Guys, kuma sadi guutaan waan shubbistu. Wow. Ay, bareeda. Dhuguma kaadhima keeti? Ayyee, hiriyaa kooti. Hiriyyaadha moo kaadhima nama kee? Kaadhima hiriyaa tokko miti jechuun? Hiriyaa jechuun fireendiidha. Kaadhima jechuun bakka kaadhima jedhe. Kaadhima isaa wayyana fakkaata kaadhima. Walumaan wanta jettan kaa waluma biyyatti wal beektan. Maal? Maal istere yaa waadete.
Anuma yaa gaa jireenyuma kanatti. Sodaa deebuu maal taatan rakaa akka gadi sirba tuna. Adaamatiin guddadhe. Eegalee. Eessatti guddadhee ijoo hojjeta? Yaa maraataa dhuftee. Adaamatti guddanne hammoona baadiyyaa gubbaa qorichaa jedhanii. Hai, haganan deemsisa akkasa. Haguma nan gabba'uu ilaalee. Yookiin seerii ilaala hammoona jedhanii gartee baadiyyaa fagoo gadi bakka garbuu facaasa. Qalamni jeen dhugaan siin Adaamaa la 03 dha achitti guddadheeni. Barumsumaa Wee udurri hosiise wallahi. Ila mun paran. qaalicha nammoo ta'e. Dhugaan siin biyya wallahi laziman persentaan jiruutu yaadi gimmaashin takkaa biyyattii hin taane nan beeka. Ibsaa'ee duba amata meeqa dheetti? Aboo hammoona torbaanuma. Jimaa kophaatu hammoonatti harreen tokko jitu harree jimaa. Isa kamme irraa baafnaa ibsa amma meeqa dheetti amma Adaamaa si umrii meeqa si geessa yaan faamiliin? Faamiliin moo? Si amati. Biyyaa ta'u wallahi ijoolleedhaan daamu warma damatti hin beekaman. Bakka haadhi siree zammaan oomichaan dhugaas ta'uu danda'a. Inna illa. Garuu ayyaayee sakkasa dabba. Sakkasa. Maal irraa sakkasaadhaa fakkeenya baama bakka dubbiin barii jiruu miti. Dubbiin sammuuteeti malee bakka jiraatti irratti hin deemtu. Noo irratti hin deemtu. Uummata kan qabu. Garuu ma dhugan Ittiin booni hammoona. jechuun dhortu xiyya kan ta'e awwaalamte qoricha janiin biyya istii taqabdu gaara takka. Fayyade. Bas wayi waan fayyade. Ifu dhufteen sis. Isaan bakka itti guddatu bakka itti yaan durre awwaalamee himatan. noo kan guddadeen ana shawattiin guddadeen dhallee barullee tuulama keessatti guddadeen. Tani bina mara wajjaa hasawa. Wabii bana amma fakkeenya bana amma shaashamannatti guddadee shaashamanni taa'e ammas finfinnee amata jaamu kan taa'e finfinnee maamman. Anchi hunduun jabana buqqee malaaxoota giitoroota kee warra rifeensan qabne fakkaatti. Buqqee isaaf zeenu fakkaattee achi qababbamu. Wallahi moluma dhiiraa fakkaatti akkam laa ilaa yaa rabbi rifeensan irraa fixina garuu bu'u jiru. Jedhi kaleessa gizee ani samataan dhabu waa takka hin dubbanne dhajjabanaaf kaatee dhuftee akkana jala teettee haasoftii bara. Anaanaa toon qabdu bar jabanaa kana narra jaalatti xiffiin dhayuu. Ati bar dubbii beeytaa dhafaa ta'e. Habibi waa takka faayidaa siin qabdu. Kaleessa gizee ati sa'a takka mataan dhabattu jala kana teettee akkana maal. Eessa dhaabbatta? Asirratti wallah. Maal goota dhaabbattaa fe'e? Na adabde kaa. Maal goota dhaabbattaaf jettee ta'uu fi tiktokii dhiiftee namni tokkichi taaptaaf hin godhu. Nanarra. Kaastira deemtee fuunaantee fiddee dabileen bantu akka jaartii nama. Jaartii namaa ta'e eenyullatti kenna. Maal gastiira rakkoon isii wannoodha bar. Amma silaa sirba bantee. Walolaaf loltu wal galchitee teettee akka aansiif ta'uusi obaraan geettu. Kana godhuudhaaf isin faayidaa qabda bitu jabanaa Ibraahim muka. Ani bar ati laal kallattii kaminuu obboleessaanis dhuftu na baafta. Asiin karaa injiraa miti dhuftus na baafta. Karaa maatiitti nan baafne hin qabdu karaa hundaanuu na hawwaataata bakka. Akka nama gabaa ganama atitti waa gurgurateeti na hawwataata. Bagansi qabaadha. Indeedha. Ayillee bagansi qabaadha. Bagansi qabaadha. Anama takkaa aslii laal takkaa aslii guyyaa takka waa irraa abdadhee hin beeku. Silaal gaafa du'eeyyuu hin jiraa miti. Reefa kiyya jalqaba ibsaan harkaan naa qabatu jedhee dhaamadhee du'a. Yoo du'eeyyuu. Nama biraatitti of hin amanu. Namani si jira. Ganna umrii waggaa 100 jira maal taate? Akkasii wallahi ibsaa koo. Inshallah guys waan dandeettaniin sanbata jedhaadhi maali sila qoy. Leesha akkana jala siisitan. Guyyaan kiibxata. Guyyaa
sadi booda jechuudha. Guyyaa 5. Guyyaa 4. Guyyaa 5. Maaf shan yaadii kiibxataa bar harbaa kamsaa guyyaa 4 booda. Guyyaa 4 booda jechuudha. Kalaas. Jabaadha gaa'is hundi keessanuyyuu walumaa galatti jaartiin jaarsamoo jechuun sheemiidha akka aadaa Oromootitti. Oggaree fi waan san iyyaa jirra abdiir. Jaartiin jaarsamoo jechuun sheemiidha. Jaarsatu moo jechuu qaba malee jaartiin moo jechuu qabdu. Because talafatti mana mooyattee gabayaa baate ceelaate waan jedhamu jira akka aadaa Oromootitti. Asitti TikTok irra mooyannaan deemtee gaafa inni gara keessaatiin itti bilbile maalii waan jettutu jira. Hin tuffachiisinaa, okay?